takka jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaallan jaalatamtoota jamoo ilmaan Oromootii fi fedhii fi faayidaan uummata Oromoo fedhii fi faayidaa isaanii hundaafuu mee har'aan tanaa maqaan kiyyaa Saraarsaa Lammii Wadaayin jaama yookaan hayyuudhatti namni hedduun na beekani. Tanumaafuu bakki dhaloota kiyyaatiis baha Oromiyaa aanaa Malkaa Balloo naannoo Shananduu Goofanatti achumatti dhaladhee guddadhe. Tahee naannawni keenya sunis waa'ee seenaa dubbii murtii guutoota akka irratti naannawa maddii tiifatteedha. Kana waan ta'eef hafteelee naanneessuu keessatti hanga tokko hongallee ga'uu baadduu carraaqaatiin ture. Sallaalchisee gaamii har'aan tana waa'ee haftee seenaa dubbii murtii guutoota akkaan hanga tokkoomee ibsa godhuu barbaada. Isaanis mata dureen isaanii waa'ee seenaa siidaa dandee jaamaa. Seenaa siidaa dandee jechuun waa'ee seenaa hortee qomoo sadeen gama bahata bareentumaa keessaa sallaalchiseeti. Mata dureen isaatis har'aan tana gadaan sa'oo ja'a. Gadaan sa'oodha jechuun akka beekamutti gadaan haftee seenaa Oromoota sirna dimokiraasii heera uumaa fi uumamaa laalchisee dur itti buluu ture waan ta'eef sa'oodha jechuun jechuma afaan Oromoo keessattuu leeccalloodha jechuudha. Gadaan uummata Oromootiif laaccelloo akka qabiyyee qabeenyaa caaltu akka laalamu sanii wajjiinis har'aan tanamee hanga tokko waa'ee seenaa dubbii murtii guutoota na laalchisee aadaan hin baddu badduun galtuu ja Oromoon baddi galte harree booddee waraabeeysaa jaa aadaa badee jechuu kiyyallee miti. Aadaan bifa jijjiirrattullee waan baddu tahee warri yadaloodhaan illee luugamuu murtii guutoo jechaan laameekumuu lubbuu gamuu muraasayyoo jejuu lallabamullee ni jedhani. Anis hanga tokko haftee aadaa tanarratti eegaan abbaa badhaasa sadii ta'e boodallee gorsaa waa'ee murtii guutoo kanarratti hanga tokko carraaquudhaan ture. Saniifuu Oromoon akkiyyuu takka dubbiin seensaa, takkaa dubbiin dhooysaa, takkaa dubbiin ibsaa, takkaa dubbiin gorsaa, takkaa dubbiin dhaamsaa, takkaa dubbiin obsaa jaa. Akkas jechuun dhaamsa irratti obsuu jechuudha jira. Adeemsa siyaasaa seenaa warra murtii guutoo kana keessatti hedduu gulantaa jaan fayyaa kanaaf fayyadamuu jira. Kana qofaa migaa'ee sadeen sun summanii ni jira. Sadeen sun summanii jechuun badhaasa jalqabaa waa'ee afaanii irratti hogguu fuudhannu waa'ee haftee irratti jirimee walaa burraa ja'a. Inni lammee isaatis ammoo jaajjaa jechuun dhaabbata waa'ee isarraa. Waa'ee isa jechuun afaan Oromootti waa'ee isaa fi waabeeysi adda. Waa'ee isi iccitiidhatti jechuudha. Akka fakkeenyaaf sirna heeraa keessatti heerri basaqqeessa, taseessa, diilallee isaadha qaba. Kun yakka ilaallata. Akka sanitti takka jirimee walaa burra. Kalammee isaadha ammoo jaajjaa waa'ee isarra. Kasadee isaadha akka dubbii ragaadha. Jejuu waabee isarraa ija. Jejuu jechuun afaan Oromootti waan beekan irratti keessa deddeebi'anii ilaaluu dinqisiifachuu jechuu miti. Kanumaa wajjiinuu gaa akka seenaatti takka dubbiin lafarraanii jedhani. Taanis dubbiin nafarraani. Taanleen dhiigarraani. Taanis morgaarraani. Taanis lafeerraani. Taanis dhukarraanii jedhan. Isaan kun jaan fayyaa jechuun Oromoon fayyaa jaaniin qaba hogguu jedhani. Sirna hawaasa kana hundaallee waliin ni qabattiiti. Kunis daa'immanii qabee hanga manguddootti garee jaatu jira.
daa'imman miilana jedhanii miilana, shamarran ijana, dargaggoota gurrana, haawwan arraatana, aabbota harkana, manguddoota matana. Akka kanaa wajjiini mee waa'ee laguu fi ulaagaa Oromoon sirna aadaa keessa qabu tokko laalchiseetiin laguun sagalii jedhanii akkasuma gaa faallaan laguudhaa ulaagaadhaa ulaagaanis sagalii dhaba malee bunni shuumoonan qanne jedhanii laguun duraa luynummaadhaa luynummaa faallaansaa gootummaadhaa laguun duraa heefummaadhaa heefummaa faallaansaa gamnummaadhaa laguun duraa doynummaadhaa doynummaa faallaansaa arjummaadhaa jedhan laguun duraa makkastummaadhaa makkastummaa faallaansaa sabboonummaadhaa jedhan laguun duraa dabeessummaadhaa dabeessummaa faallaansaa baheessummaadhaa jedhan laguun duraa sagaggaalummaadhaa sagaggaalummaasaa faallaansaa abshaalummaadhaa jedhani laguun maayyiidhaa heefummaadhaa jedhan heefummaa faallaan isaa gameeysummaadhaa saylan laguudhaa kana qofaa miti gaa'ii kunis mata dureedha akkasuma wajjiiniin waa'ee warri murtiguu tookun yadaloonillee murtiguu tookootu mirree dannabaat dachaasa gurbeeleen cakorreellee jaaniini dhiichisaniiti amma dhiichisaaf hin deemu akka birkii jaarmaa sirna heeraa seeraatitti gulantaa sadeen sunsumanii jalatti wanni kaayame gandaan araddaanii jedhan honyaa godinaan biyya addunyaan birkii akkasiisanii kaachuudhaani walumaa galattuu waa'ee gorsaa seenaa dubbii murtiguu tootoon waa kana qofaa miti itti deebi'eetiin yadaloo luugamuu murtiguu too jechaan laameekumuu lubbuugamuu muraasayyoo jejuu lallabamuu jedhansan muraasayyoo jaallansa deengama yaa'u qaduraa miilanaa kusii khayidduunaa dhaggeeffadhu qaboodaa dhaamsaannaa galii muraasayyoo yaa obboo koona dhageeysa dhaamsi dhaamsaa duyda galtuu si dhimmisa bitaan qabduu si dhamaasa mirgaan qabii si dagaaysa muraasayyoo akkasillee jedhanii ni adaleeysaniiti mee har'aaf gaa waa'een gadansa oodhaa kun kana qofaa miti mee mata duruma kanarratti hanga mata duree biraatiin walitti deebinuu wal qunnama gaariin jira. Bitattee miti waa'ee dhaamsi ati qabdu yoo jiraate uummata Oromootiif. Dhaamsinii nan qabu Oromoon seenatti ilmi sadii jaa ilmi sadii sana akka hawaasni hundi itti beekutti ilma abbaa caalu abbaa dhaalu abbaa dhaanu jedhanii amala gaayiiti amala kanaan Oromoon oligaalleen jaani oligaatu dirqiisan fide malee ilma abbaa dhaanu namuu ta'uun fedhu kanuma silaa kanuma abbaa caalu ta'uu fedha yoo san dhabe immoo kanuma bakka abbaa ga'u abbaa dhaalu ta'uu fedha abbaa dhaanu sanis gaa akka mudee jechuuni mudannoo fi muuxannoo jiruu fi jireenya keessaa mudeen dhufu waan ta'eef waannin kanarra jechuu barbaadu fakkeenyaaf Oromoon akka jiru ilma sadeen hogguu jedhan waa abbaa caalu abbaa dhaalu abbaa dhaanu kana qofaa miti isaan sadeenis ni jaa tokko qabrii abbaa irratti ibidda shidu tokko immoo jiruu fi jireenyuma kanarraa yaa'ii jira kanaa dadhabeeti biyyaan baanaa wayyajuu ammoo dubbiin Oromoodhaa ka isiin barbaaddu silaa qooda uumamaan rabbi nuu kanne abbaan keenyaas duraan addanuu fuudheeti namni kana jijjiiru hin jiru ejjennoo jooka qabuun silaa ilma Oromoo saniiti mee harrumaafuu dhaamsiniin qabu fakkeenyaaf
dhaloota lafarraa hidda sadeen dhiigarraa oromoon saboonsa waleen surraa handhuura nafarraa humna jaam morgarraa oromummaan saboonsa nulaagarraa waydengee lafeerraa hunda saylan lukarraa oromiyaan sadoonsa walii galaan alaa galaan haa bultu dubbiin. dhaamsi uummataaf qabdu uummata biyya keessaa. Fakkeenyaaf dhaamsi uummata biyya keessaatii qabu adurreen guddisan malee hantuuta qabuun hojii siitii jaaniiti. Sanumaafuu gaa dhiira qaqqabaan maraachaa jaa Oromooni. Qaqqabaan maraacha jechuun yoo lolli hogguu haraara qaboon heddummattee jaati. Saniifuu gaa qallinni rabbi qabaa jeeti uummanni keenyarraan tana qabsoorra jira. Qabsoon dadhabinaa fi baabu'ii hedduu qabdi hanga fedhii fi faayidaan uummata sanii eeggamtutti uummanni waan dhabeeni beekaati. Qabsoon waan cittuus seenaa uummata biraatii fi seenaa uummata Oromoo adda godhuun hin ta'u waanuma wal fakkaataati uummanni addunyaa tanaati. Baabu'iin qabsoo nama dadhabsiiftullee immoo amna mana keessaa eegalanii tarkaanfiin mana keessaa sanitti nama lakkaa'amnaan amniti dheerattee gabaabbattee bakkuma geeysiitii jabaadhaa jajjabaadhaa anjaa isin duuba jirra. Haala amma yeroo deemu jiru kanarraa kuni Oromoon akkijuu fakkeenyaaf sirna seera gaaddisaa kana keessatti hogguu waa laallu seerri lallaba jibbaa jedhanii afaan Oromoo kanaatu golboo qaba. Seerri lallabamin ammaas cubbuu ta'a jechuudha ka dhokate akkas jechuudha miti. Jechi dachaa qaba akkas seerri lallaba jibba jiru kuni seerri nama wallaalaan balleeyse irra kutaa fi nama beekaa balleeyse immoo irran kutuu fi kadhegehee waan feete naa gootu jee balleeyse irran kutuu fi jechuu hogguu taatu immoo jechi ayaa bakka san jiru seerri jijjiiru jibbaa bakkuma itti uumame sanii yoo jabeeysan malee yoo arraan tana re'ee shanii murteeysanii boru takka deebisan yookaan mallee kudhanitti ol guddisan nama jaanjeeysaa jechuuf jaaniiti. Seerri lallaba jibbaa saniin ammaas dubbiin namni dubbii komatu jaa Oromooni dubbiin hin dhumtuu dubbii guddoo takkaan qabaarra dalagaa xiqqoo takkaan qabaaturra jiraa dubbii keessa dalagaan hin jirtu hogguu jettu dubbiinis akka jette jaani dubbiin hin dubbattuu namumaan dubbate yoo wallaalaan afaan nabbaru baate yoo beekaan afaan namaru baate an dhumtuudhaa jetteeti nan komatinaa tanaa jettee jaanii saniiti meegaa hundumaafuu dubbii amma deemturraa kan jette saniif deebisaanii dubbii yoo wallaalaan afaan nabbaru baate anaatti akkaan dubbatin ijee yoo beekaan afaan namaru baate an dhumtuudhaa maqaan aan buusinii san wal qabsiiseetiin arraaf tahaala yeroo ammaa deemtuutiis namni hogguu waa sodaate takkaahuu waa birrate takkaahuu hogguu waa komatu nama rabbini hammeeysee nama ammaan tanaa rabbini hammeeysee jee wali buuna jechuufi bara ammaan tanaa rabbini hammeeysee jee bara komataa jedhanii beeyte bara namaa keessatti hammaatee jechumaafi dubbii qololaawwaa duudhaaf haqarraa goruu taatiiti. Nama ammaan tanaa rabbini hammeeyseeni namni qabsoo keessa jiru hammaachuun saanuma malaa baabu'ii illee laaleeti yookaan umriin qabsoota dheerattees nama ni hammeeysiti. Saniifuu qeerensa eegeen qaban gaa'ee eegee qabnaan ammoo itti baa tokkorraa hanga ga'anii harkoota keessa garagaluun hin ta'uuti. Isiin garayyuttuu munyuuqqanni qabsuma. Bara ammaan tana rabbini hammeeysee sanirra obboleeysi wal himata malee waliin hamatu. Nama ammaan tana rabbini hammeeysee abalu heera lammiiti. Tadabarte nuuf gayaa tadabarte siif gayaa amma immoo lammii ta'e araraaf ta'e asitti irraa dhaabbadhuu jechuu danda'u qabnaa jeetiin an akka ilaalcha kiyyaatii yaada. Bara homachuun ramma dubbiin qabbanooyitu harkaa hawwitu fallaanaati. Namuma
obboleessi wal himata malee waliin hamatuu jenne sanirra dhaabbanne abaluu nama ammaan tanaa rabbiin hammeeyse jennee warra haqa dubbatu rabbiin haa godhu jechaatiin tanumaan wal qunnama gaariidha. Dabalata waliin si gaafachuu fadhu kitaaba waa'ee seenaa Oromoo irraa waan beektuu fi waan barreessuudhaaf yaalii gootu jira. Kitaabni isa walumaa galatti seenaan isaa mee akkam fakkaatan mee walumaa galatti yoo nu ibsite? Kitaaba seenaa kitaabni kun karoora qabdu barreessuudhaaf. Kitaabni kun barreeffameellee gulantatti illee qoqqoodamee taayibii ta'umaatu hafe malee gulaalameellee lafuma jira. Sababaa saniifuu haala ammaan dura biyyaan baa biyyuma ollaa biyya teenyaa keessatti turre kana waa maxxansuu fi kanaas hin danda'amne. Saniifuu sanummata Oromoo biraan gahuudhaaf kitaabni san guddaadha akka haalli nu waan jaayetti addaan irrifnee gulantaa isaa jaaniis akkuma qabate ta'e inni sun waan qophaa'ee gulaalamee lafa jiru akkaataa isaatiis mee suuraa wajjiinillee yerootti aanutti ni mul'ifna. Inni sun gulantaa jaa qabaa isaaniis waan jiru gulantaan isaa kun fakkeenyaaf inni kana qofa jechuu osoo hin ta'in tokko saboonsanii jaa, sugudeensanii jaa, sa'oonsanii jaa, sunsumeensanii jaa, sadoonsanii, sumudeensanii jaa. Sanii warri jiru kun isaan kun jaalaal tokko saba ibsaa saboonsanii jaa. Inni lammee isaadha sugudeensanii jaa. Sugudee jechuun uummanni naannoo keenya baadiyyaa kun hogguu baaburaa fi wanni wayiindaa kanis hin jirre dhakattis wayi tumatanii mooyyeettis waa tumatanii waa daakkatanii sugudee waliin kannatan. Ammoo warri seenaadhaa kanaaf hin jenne amantaa jechuudha. Sugudeensanii namni hin amanne amansiisuu jaama. Sugudaan lafa jira hogguu jennu gaafa keetiif itti fayyadaman malee warri sugude juusaniis amantaa jechuudha. Eegasii hoo sa'oonsan leeccalloon barbaachisummaan leeccalloo waa'ee jiruu fi jireenyaatis kanaadhaatu gulantaadha. Eegasii hoo sunsumeensani sunsumee kan jennu afaan seeraatti sunsuma jechuun ka gulantaalee itti dubbiin birkii qabatteeti malee warri jecha gochaatiin dhandhaarraa jedhaniin sunsumeessan. Kaan afree isaadha shanee isaadha sadoonsani. Sadoo gaakkitti ibsan hedduudha garuu baabu'ii seenaa sirna gadaa san keessa sadoo hedduutu dabre. Fakkeenyaaf oguu haafnu kakka bululoo fa'a. Bululoo jechuun waa'ee akka agarsiisa ammaan tana dannaba ispoortii kana faadhatti fardaadhaan gulufuutu ture. Wanta sun yeedaloo sitti qaba warri murtii guutoo kuniiti. Sadoo fakkeenyaaf san kaase malee san qofa jechuu miti. Keeysa waan akkasii san fa'aa akka agarsiisa kubbaa kana waan itti fayyadamantu ture. Eegas yoo sumudeen seenaa tanaa. Sumudee seenaa tanaatiitu kitaaba sanirra jira. Sumuda wanni jedhanii warri keenya waan akka hoobaadhaan naburkaa yookaan lafarratti illee cinna lafaallee kanaan jedhanii akkasitti waan harkaadhaa san waan harkaa fi dhageettii sanii birkiin kitaabaattis akka mata dureetitti saboonsanii, sugudeensanii, sa'oonsanii, sunsumeensanii, sadoonsanii, sumudeensanii jaa kuni mata dureelee isaati malee kitaabni kana qofa jechuu miti. Kitaabni sun isaa warra guddaadha meegaa walumaanuu waan kitaabaatis itti baha biraatirra laallaa arraaf tanumaanii wal qunnama gaarii. Galatoome hedduu. Sheer godhu hunda gatina. Sheer waliif godhaa waliif dabarsaa. Waa'ee irraa hubattan jeetiin yaada. Sheer waliif godhaa.